Ollaan bultee beekaa akkatti bulu abbaatu beekaa jedhe Oromoon. Dhugaa rabbii dhugumadha. Namni akkamitti bultee akkamitti jirtaa namaa beeka malee maal keessa jiraattaa maal keessa turtee namni jedhee namaa beeku hin jiru. Rakkoon iddoo isaa jira. Namatti himataniif malee baasanii mul'isaniif malee muudaa ofii immoo eenyullee bakkeetti baasee hin himatu hin dhoksata. Reebamullee hin dhoksata. Waraanamullee hin dhoksata. Maaliif namni natti hin kolfiini? Namni quba natti hin qabiini jedheetu jechuudha. Silaa akka bareedinaati osoo nama oolchuu danda'e akka namni nama jaallatutti osoo du'a namarraa hirmaata ta'e qananii kanarraa hirmaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhe. Baay'ee amma ammaattillee amanuu hin dandeenye jechuudha. Amanuu hin dandeenye. Ana amma ammaatti ammayyuu amanuu hin dandeenye. Garuu rakkoo ishee beeka. Tarii itti fidaatu seexanatu chiraa darbate ta'uu danda'a. Tarii waan itti ofirraa chiraa of darbite qabaachuu dandeessi ta'a. Tarii immoo harkuma namaa xachirraa ishee darbe ta'uu danda'a. Wanti beekame tokkollee hin jiru jechuudha. Amma ammaatti shakkii maali gamoo shanaffaarraa of darbattee jechaa jiru. Garuu ofis darbatte namni ishee darbate otoo hin beekinis kufte kan beeku ishuma duute kanaaf Waaqayyo tokkicha qofaadha. Garuu dhugaan ilma namaa hin qallatte malee hin cittu jedhan. Dhugaa ishee Waaqayyo haa baasu. Dhugaan ishee okkotee hin hafin. Inni dukkana keessas ifa keessas argu Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu jechuu barbaada. Maaliif Yesuus amanuunis baay'ee namatti ulfaata. Ta'a jedhamees waan hin yaadamnedha. Kun akkas ta'a yookiin immoo akkas gooti jedhamee naan itti hin yaadamnedha. Garuu gaafa dhiphatanii cinqatiin biyya lafaa kanarraa ilmi namaa kan hin rakkanne tokkollee hin jiru. Rakkatee jireenyatti ba'a. Kan jireenya qabuyyuu jireenyatti bahi inuma cinqama. Argadhe naa guute jee uffee jee taa'ee hin beeku jechuudha. Lubbuu ilma namaati waan taateef lubbuun ilma namaa kuwaa baay'ee filatti. Filannoo ishee keessa tokko abdeettis ta'uu danda'a. Sana rabbi beeka. Amma Waaqayyo lubbuu ishee mirga abbaa haa kennuufi maatii isheefillee jajjabina hiriyoota isheefillee abbaa manaa isheefillee jajjabina haa kennuu jechuun barbaada. Baay'ee natti dhagahame. Akka kootti dhugaa rabbii bismaam baay'ee tokko natti dhagahame. Egaa namaan oolchuu qaamalkiin egaa namaan oolchuu beekumsa qabaachuunis namaan oolchuuf malee sila beekumsi isheeyyuu kolfi ishee sun ishee oolcha ture. Eessa marqaan galaa ta'aaree maaliin akka garaa ta'aareedha. Ammoo akka yaadan namaaf hin ta'u biyyi lafaa akka ofii yaadetti nama oofa. Ani kanan jechuu barbaade namoonni tarkaanfii hin taane ofirratti fudhachuu yaaddan. Jireenyi biyya lafaa kun sinitti ulfaate waan hin darbamne sinitti fakkaate waan dukkana keessatti haftan sinitti fakkaate waan hin taane sin yaachisu dhugaa rabbi tarkaanfii ofirratti hin fudhatina. Biyya lafaa irratti dorgomaan jireenya abbichuma mataa isaati. Ani nammoo hadha jedhee gaafa dorgome inuma mo'ata. Ani hin mo'adhu hin danda'u natti ulfaataa jedhee gaafa sammuusaa amansiisee dhuguma itti ulfaata. Hin danda'amuufis maaliif inni ofirratti moosisne akkamiin hin dandeenyari. Wanna ulfaatee fuuldura keenya dhaabbate bakka animmaa kana nan danda'a kun anaaf salphaadha rabbii gaditti je'anii itti aseenu malee lubbuu kiyyan balleessaa akkasan of godhaa bakka an akkas gochuu hin dandeenye iddoo akkasii ga'uu hin dandeenye ofuma miina malee nama miinu tokkollee hin qabu. Namni anaani nuun jedhu hin jiru. Maa duute maa badde namni nuun jedhu hin jiru. Isuma gaafa achi jirtii keenya quba hin qabnetu gaafa reeffa keenya wayyoo yaa haadhoo koo jiraa yaa obboleettii koo jiraa waa baay'ee jira. Isuma namni dur fayyaa nagaa sin gaafannetu reeffa kee poosti gochuudhaaf wuxxifata. Garuu osoo du'a keenya irratti hin booyin dura nuyi of ilaallee eessa akka geenyu eessa akka deemnu maaliif akka deemnu erga adda baafannee booda nan danda'amoo hin danda'uu jenna. Wanna hin dandeenye wanta ganaa nutti ulfaatu yoo ta'e suuta keessa inuma bira keenya. Biyya lafaa kanarratti nama uumanii lubbuu itti gochuu malee wanti hin danda'amne takka illee hin jiru. Kun akka kootti. Kanaatiifuu
waan hamaa ofirratti yaadina. Jireenyi hin dabarre hin jiru. Jireenyi hin guunne hin jiru. Amma qananii kana kaaf ilaala wayyaan shii adda, deemichaan shii adda, istaayiliin shii adda. Hir'uu ishii garuu ka beeku isheef Rabbi qofa. Rabbi immoo dhugaa ishii hin gatiin, dhugaa ishee faa dhaabbatu.